Ayah kata waktu tu kayaknya kabajamu arratana abba kayaknya hanggafa kayaknya kan yang gafa tikasha ogga walle basi ogga nanjana ogga ma klasi kaisa tika khuta tak gafan karo me sirba to ko walle ogga nanjan sirba sata ulle be dewa matana bare yar abban ya kaseta kabagamana akka challe chitte facane biyarra biyayu walgenye adunya marara wali bonyo baradu fadabra ekatu yadan garaya chijira hatil molate ifiran jalati ganama ganala ijana kogeti dadaf kachel chite wahi jalafti imimana kate udai ragati jirenya hamate gargar nama basa mekatu hiyom se waramati isa wallahi danan kuda dakata bachu ture qabtiin tiyallenga barsiistun gaafati sabbontu turte muuzika dhibbarraa 98 fide hedduun bareeda ture jechuudha. Egaa abbaan keenya arraan tana istiidiyoo Rooraas magaalaa Dirree Dhawaatti argama. Istiidiyoon teenyaa sun akkuma gartan tana yeroodhaaf gaa haaree waan taateef nutillee shaashaa hin goone. Akkanumattuu gaa nu bira dhufee nu biratti argama abbaan keenya sirba bareedaa tokko fidee dhufee sirba maaliiti sirbi kun mata dureen isaa maali? Kadu emboyina numa awwalama. Kadu emboyina numa awwalama. Hajiruudhaan du'ee dhabe hiree nama kanaaf booyuu qabna Oromoo galgala ganama jedhe. Hiriiraatti galtee bakka seenuu dhabee itti golgolootee kanaaf booyuu qabna kadu'ee cufatee kanaaf booyuu qabna kadu'ee cufatee walii booyuu nama osoo jiraniiti. Kadu'ee waywaatu rarraga fakkaatti. Rarraga maali rarraga? Osoo jiraniiti. Kadu'ee waywaatu rarraga fakkaatti. Rarragni maali? Guddaa galtee wanni kaayyatu buchi. Buchi? Wanni baalli. Baalli matammoo? Aadaa Oromooti? Nambuulee bu'aa. Buchi obsatee galtee kan buute. Akkas kan baalli kaatee hundi baalli kaatee. Rarraga qaba. Akkas goone. Akkam? Mee rarraga kana addanaa baas sirriitti. Rarragni hoggaa duulanii galan. Hoggaa duulanii galan hundi baalli kaatee gala. Baalli jechuun takka baalli guchitaas toma fedhe isaa taatu baalli jechuun goobaan galee jechuudha. Goobaan galuu sani rarraga jechuun maaliif na rarragattaa namni siin hin jenne takka? Awwa maaliif na rarragattaa? Maaliif na dhaadatta? Gama kanatti maaliif na dhaadatta? Rarragattaa kana ammoo warri Dirree Dhawaan beeku. Rarraga jechuun amma yeroo injifatanii galanii booji'anii boochisanii hoggaa horii waan qaban hunda booji'anii galan kaan dura deemee kaan booda deemee rarragaadha baalli suuqqatee dhiichisaadha dhukkeetti kaasa gala akkasii beelallee hin gabbee irra booji'anii galan rarraga. Kadu beekiga namni tu awwaala beeku. Hakki saasame immoo ilaa zalaalam hakki saasame hamileen isaa cabtee innis akka malee ta'ee caccabee naaffate ilaa zalaalam hamileen isaa guutame. Saniifu ifcinaa milladhaa wayi tokko lama kayreen darbite dhabdee fuula namaa du'aa fi jiruurraa qooda gaara lama hundarraa hongaawee mudate kahama kanaaf booyuu qabna duutii kaacaa cuma walii booyuu nama osoo jiraniiti kadu'ee waywaachuun rarraga fakkaatti. Rarraga kan amma kana min beekne. Rarraga jechuun anka reefus na hubachiistetti yookaan bakka goobaan galuu akka jechuuti injifatanii jechuun kun amma naaf haaraan amma har'aan bare. Akkana warra isin keessa jira afaanis aadaanis wanni hundi meegaa anarra interviis godhuu fedhe osoo ta'een intervii godhuudhaaf gaa bifa pirootikoola eeggateen tatteenyee akka ajaa'ibaatti godhuudhaaf qophiin hin godha amma immoo akkuma tasaatti istiidiyoo akkuma dhufeen
Gaasammachuu qabna Egaa beektaa. waan boruun beekane. Waan boruun Kanumarraa beekama. beeyna malee. Sanimaaf waan qabu kunis intarbii itti yaadamee seeraan godhamellee odoo hin taanumallee yoo taate namni wayis ni kaayyata wal biraas waan fudhata. Wanni kun ammoo si biratti haftellee guyyaa biraa si biraa fuudhamuu ni dandeessi. Usiidoo jechuun duruma dursootu bakka waatti jabeeffatan jechuudha. Dhugaa. Bakka namni laalaasaatti himatee laalaa sana immoo kaayamtee guyyaa tokko keessaa fudhatamu harar kana guutuu mana muraadoonarra namni waa fudhataadha jira. Sani. Amma mee waliigala sirba meeqa sirbitee jirtu? Sirba lakkoofsan beeku. Sirbatti kaaseeta afurii fi kan namaa wajjin immoo meeqaan beeka. Kan namaa wajjin Raayyaa Abbaa Mancaafaa, Umar Suleemaan fa'aa. Karaa iyyaa hojii taphatte qabame. Allaattii taatanii mukarra yaatanii jaldeessa taatanii qarreerra yaatanii Ni qabdaa? galmaan Oromoo warreen qeeffattanii qaamaan dhiqattanii dhufuun oolu guyyaan kafa gollaaltanii nusin gaafannaa meeyya seentanii dhiigalmaan Oromoo addaan gaalaa'ee yaa'ee fuudhachuu dadhabee saba garaan bo'ee bakka iyyuu sossoo'ee gaafa dheengaddaa qinnichiitan gaafa san dalagaa. Bara meeqa dura? 97 97 jechuun an kutaa takkaan baradha gaafa sana. nuuf kale gaamoo. An bara 97 kutaa takka 96 dhaqeetin ijoollee yaa'anii na dhoorkan. Mucaa tokko anaa fi inni hiriyyaa kutaa takka seeneetin an na dhoorkan. Akka lakkoofsa biyyaatti beekaa 97 akka faranjiiti miti. Nuti gaafa san filmaata gaafa san deebisa hedduu nu gugguisaa turani. Gaafa san kana wajjin dalagne kan nama wajjiiti. Kan gaafa abdi qopheen irraa dalagne ana Hamdiyaa Ali Muhammad Diimaa Falma Taaroo Salaam akka Salaam keessan jiru. Hassan Sayyidaa nuti hedduu hangana. Galaanii nu dalaisiise galaa muuziqaa beekti. Kan biraa immoo Fandishee Absalaamaa ana nam sadii bitaa fi bitamaa qabisan kan nama murtee qabisan. Akkasitti nama hanga kanaa wajjin dalagee. Kan ammoo afur qophaa yan dalagee. Garuu maashaallah ani albama kam keessatti isa gaaf takka mana muuziqaa waashee ibseensaa shaggooyyee ta'e tokko shaggooyyee takka maatii sheekaatis keessa jiraan isaa kilippii san keessa. Kaaseeta tokko Bantii teenya maatii sheekaatii baadama haroon. Kaaseeta tokko keessa mana keenya ni qabna ture. Sanarratti amma ati gaafasis bilchaatuma kana ammas akkasuma yeroo hunda daddarba garuu. Ani duna kaafutanii. Hidha qabde. Akaafi halkaniif ta'u yaalleen qabetti. Wanni dhiira dulloomsaa maali? Akaafi halkanii guyyaatti. Sanuma xiqqeessu. Akkasi daawwattoota keenya kabajamoo huno abbaan keenya har'a nu bira jira. Sirba takka qaba sirbi kajiruuf booyaa jedha. Haduu hin booyinaa kajiruuf booya. Numaa waan. Kajiruudhaan du'ee dhabe hiree namaa kanaaf booyuu qabnaa galgalaa ganama maaliif gabbaanuu sammeenya rakkina isaa agarra. Ol deemuus rakkina isaa sanammoo cufatee jira. Kan awwaalame san guyyaa san boonyeef dhumte. Kanammoo ganamaa galgala isaa dhaabbatee sadaqaa kadhatu barta. Isaa ilmaan isaa guyyaa hambite sila gammaddu ilmaan isaa kariifatu barta. Mana isaa qilleensee boombolatti fuudhuu barta mana citaadhaa kana. Qorqorroon salaa angolma jirti. Saniif gaa rakkoo kan hunda namni sanirraa hin kana dalagee nama keenya isumaa yaa rabbi iyyuu garta. Kaa rabbi kana feenu manuti. Nama sabiraan agartu. Saniif jecha rakkoo dila kana kanurra geessa irraa hin sirbaan dalagee. Akkana daawwattoota keenya kabajamoo akkuma beektan dhiyoo tanaa Ahmad Ibroshee jechuudha. YouTube chaanaala takka banneefii jirra. YouTube channel takka baneefitiin jira. Mee YouTube channel si banuu kiyyatti maaltu dhagahame? Mee hanga ammaa gaa nama hedduuf hin bane garuu moor nama hundarra kaniin si baneen gammachuu qaba. Ati gaa? Warri kaan warran baneefillee galata irraa argatu waan ta'eef ati immoo si banuun ani keessuma kiyyaaf galata. Seenuma hawaasuma kanaaf galata. Mee akka billaal? Ani immoo kiniin itti ilaalu nam tokko guyyaa wanni isaa lakkaawwamte amma
guyyaa san irraa akka jetteeti jireenyi Ibroo Sheedhaa kan mul'ate guyyaa san irraa lakkaawamee hambaa wal barre nama kuma meeqaan wal barre. Ka duraan ni jirallee na quban qabne haa. Nama dila kanaan wal baruun waan sirraa ka irraa. Bakki inni hin gaafatin hin jiru na hulaan hin dadhabin hin jiru hundinuu waan beeku nabboone ani immoo gabareedha. Asriin magaalaa seenee dheengadda. Hin turre magaalaa. Hin baranne gaafa duraatis. Ilmaan keenya barsiifne malee hin barre. Ilmaan keenya ka barsiifne deebi'anii addunyaadhaa wajjii waliin nu fidanii akka addunyaan wal barru nu godhuun galata guddaa na keessaan dhufne kan jee himuus waan hin qabneef kanachuma bira qunneeti ummataan akkana wal barsiiftetti akka rabbiin addunyaa guutuudhaan si wal barsiisuun fedha qabaadha. Saniifuu anis ilma namaati ilmi namaa guutuu akkanuma gammadaa guutuu akkanuma dogongora rifaatu xiyyaa fi gammachuu xiyyaa dhaabatanii nama dura dabarsee kanaan narraa guute amma. Maashaallah. Jiruun xiyyaa amma narraa guutamtee jirte maaliin guutamte bakka namni geetiin jira. Bakka ilmi namaa geetiin jira dura dursa hooma dalaydee of rakkuun bargalata. Galata. Hooma fi dalaydee dalaydee farkuun. Dhuga. Wanni san silaa akkasuma mana taa'aa turtiilaa umrii siidha. Akkuma duraatiitti sababaa keetiin achirra baate. Rooraas stuudiyootu achirra naa baase. Magaalaa guutuu tana keessa rooraas rakkummaa rooraaftee rakkoon xiyyeetti mul'attee ana bifa xiyyaa fi jireenya xiyyaa fi umrii xiyyaa fi laffaatii xiyyaa fi hangaan itti shoora harkaa yookaan alaaltee rooraatee waan kana naa bantee jechuudha. Gananaa kananaa banuu rooraasiif niin galatoomfadha. Rooraas jechuun bakka bu'aa kiyya jireenya kiyya utubee jechuudha jeetiin fudhadha. Wallahi adeero hedduu galatoome ani dila kana hunda yaadee waan kana hin goone rooraas kana gaa'uun akkuma gartuu rooraas kuni amma bubbulee waggaa sadii ta'ee jira. Waggaa sadeen kana keessatti mee ati hojiin ati rooraas yookaan immoo ana ittiin barte hojii taphime. Ani Ta dura itti na barte Facebooka. Ta muuziqaa irratti mbee diraamaa irratti si bare. Diraamaa kan faadhaan. Diraamaa hedduudhaan harke kaa namichi miskiinummaa intala sii fidee deebiftee namicha san hiisiftee namicha hidhamee wanni ta'us niin arke katammoo namicha jaarsa goda qabdee irraa baaftus niin arke diraamaan kee hedduu dhagaa. Kajaarsi amaanaan dhiifatee kutee. Kanaas niin arke adirraa kana keessa diraamaa keessan hedduudhaan laalee gaa dhokadheetuma laala malee namni guddaan gaa diraamaa sin laalu beektaa ijoolleen nageetti dhokadheetuma nakka sin laala haa ta'u immoo kana irratti si bare dhiiroo eega afaan oromootiif nama laffa'u taate tiyyatuunis afaan oromooti hayyeetti na rakkachuun ooluu yaanni joona keessa dhufeetiin namni sin naqeelche immoo mana wanni kana warra mana mobaayila gurguru kana. Isaatu hoggan isaanii gaafadhe namni hunda gaafadhe boodira kana rakkatanii rooraas bira dhaqee biiroota isaanii isa gabbee mucaatanii manuma bakka dalagu gabbee kun achirra dhaqee agarsiisa. Achi gadi Abrahaam isa wayin isaan agarsiisa. Akkana. Akkasitti innillee naa galatoomu duraanuu siin beekamoo bakka jirtu hin beeku. Guyyaa tokko ganda keenya dhuftan qofaan makiinaa irra sarke malee bakka isin galtan hin beeku isaan agarsiise achittiin atis milkaa'ee anis milkaa'ee atis milkooyte. Wallah akkana laal. Milkaa hunduma akkamsi fakkaate nama tola oole rabbiin tolaan olaaf jedha. Wahuma facaafattee muratta. Jaarsa guddaa nama waa ba'aa fuudhuu hin dandeenyeef ba'aa fuudhuun tafiitii dantaafiitiif. Nama gama tarkaanfachuu hin dandeenye tarkaanfachiisuun dantaateetiif. Akkasitti tolleeti naa oolte siif galaa jechuudha. Kanaan sii galu baatus gama rabbiitii fi gara waan ati dhalteen sii galaa anumaan sii ibsa. Egaa daawwattoota keenya diraamaa kana gaddaleenu waanuma aadaa keessaas jiru waan nama buhaarsu hawaasuma keenya kana buhaarsuuf jechuudha. Hawaasni keenya diraamaa afaan Oromoo waan hin baay'anneef dalaguu qabna jenneetuma dalaynee garuu bakka deemnu hundatti kabajaa fi jaalalli hawaasni nuu qabu guddaadha. Ani amma namaan wajji wal arguu fadhu namaan beekuu fadhu kana hundaatu na beeka jechuudha. Akkasi kun. Waan dalagdu hawaasaaf dalagi. Hawaasaaf dalagi waan dalagi. Namichi hawaasaa waa dalage yoo du'ees ni jira. Hin duune. Namni immoo hawaasa kan dalagine mootummaa isaatii dalagu guyyaa awwaalame abbaa garaatii wajjuma awwaalame. Abbaa garaan ta'in ka abbaa seenaadhaan immoo isuma booda jirti seenaan isaa. Namni hundummaa lama tokko abbuma garaatii tokko abbuma seenaati.
kanarraa yoo rabbiin abbaa seenaa nu godhe waan bareeda yoo abbaan garaa nu godhe wanni dubbannu hin jirtu si galee garaanuma nyaataa galata hin qabu galata hin qabu ammoo galata barbaaduudhaaf laffaatii xiqqoo takka yoo obboleessa keetii laffaate obboleessi san galatatti himamta rabbi biraas nama biraas rabbiin nu qabu seenaa kaameraa rabbii gisee hundaa nurra deebi'ee jira liivi halkanii guyyaa hoggota raftuus kanaaf isa duraa waan hin baaneef if caalaan obboleessaa yaati namni waan if hin fedhu obboleessaan hin feene na biraa qooda hin qabu waan akkas jedhaniif obboleessaaf qooda hojjechuun gaarii na miidhee sinyiin ati miidhamiif nama miidhamaa ta'eeti miidhaan ta'e miidhamaa ta'e malee miidhamaan guyyaa tokko hiree hirkata miidhaan ammoo hireensa gad deemaa deemti shantam shubbisaan akka jedhe dhaabbataa qaanfataa salphataa deema cunqursaan dhabaa taayitaa jedhe laal dhaabbataa qaanfataa salphataa deema cunqursaan dhabaa taayitaa jedhe shantam shubbisaan kun beeki bahara afaan oromooti namni hanga isaa afaan beeku jiru akkasitti cunqursaan sablataa shaamaan ogushidde gad deema olin deemu shaamaan abataan sabunni cumbichuus olin deemu gaduma deema cunqursaan akkas ammoo cunqurfamaan biqilaa deema ilmaanitti dabarsaadha akkasitti haga dandeessu hawaasaaf hojjedhu malee garaan hojjete saniif akkasi si beekanii odoo waan hawaasa miitu taate halaaluu dhaabbatanii si ilaalan malee namni si horii hin jiru ijoolleen dilli dheengatta wanni keessa nu garsiisatu akkasi si maramtu suma wajjin suuraa kan hawwina nabi Muhammadiiti nabi Muhammadii miti alayhi salaatu wasalaam isaaniif hojjette quuqaa isaanii irraa dubbatte quuqaa isaanii irraa mul'ifte akkasitti artii jechuun nama quuqaa garaa keessaa namarraa hooqu jechuudha. Anammoo hoggaan harka maa qofla namni. Maaliif hin qofalle nama kana agarra jedhanii guyyaan isaanii. Maaliif hin qofalle. Santu qofalchee. Asiratanii ne gaafa dura gaafa adama haruun yaada guyyaa tokko nagarsiisee. Jaarsi tokko kan qabeete karatti mucaa galgaluu silaaluu malee rafu silaalaatiin bula maa miilaan deemtaa mi hojii qarshii kudhan as keessa arganna kaa'e. Adeeroon hin qaba biiroon xiyyaas gubbaa. Lakki deemmoo badhaasa keetti deem miilaan hin deemini naan jedhe. Miilaan hin deemini. Dabaaf lafa deemaaf ta'a. Dabaaf lafa deemaaf ta'a. Akkasi. Akkasi Oromoon hangasa kan. Wanni isaa bu'aan isaa jaalala hawaasaati. Artee afaan Oromoo. Gaafa duunee isa kan onnu himan. Nuti barda jannata keessatti walii qabna taphachiifna. Inshallah. Nuti jannata keessatti nu wal bachiifna malee. Itti deemnu. Rabbi nu alaafisu. Akkana mana daawwattoota keenya kabajamoo akkuma agartan nu istiidiyoon teenyalleen haaree ganaadha kan hunda wal qixxeessina inshaallah fuula duratti jechuudha babal'isaatuma deemna gaafa piroodaakshina lubbuu qabu goone bakka babbareedduu baakgiraawundii bareedaa haala bareedaa irratti adeeroo finnee kan intarvii ajaa'ibaa bu'aa bahii jireenya isaa guutuu keessatti qabuu fi waa hedduu irratti jechuudha. Kan isinii qopheessu ta'a gaafiilee akka isinii gaafatamu barbaaddanis koomantii irratti nu barreessaa yeroo dhiyootti inshaallah istiidiyoo kana kan wal qixxeessinee gaafii deebii kan wajjin goonu ta'a akka isin jaallan kiyyaa hangasuu waan jettu yoo qabaatte bee chaanaala siifanne san irrattis sabiskiraayib godha dura anaatu dhaammata chaanaalli uno diskiripshina jala isinii kaayatin jira koomantii gama gubbaarraa isiniif ta'a. Linki irra gattuqaa seenaa sabiskiraayib godha Oromoo miliyoona 60 jenna laayikii sabiskiraayibara miliyoona 60 isinirraa barbaanna inshaallah akkasii daawwattoota keenya chaanaala kanaafis haaraa tanaan sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa viidiyoo kana laayik godha adeeroo waan dhaammatu yoo qabaate dhaammachiisneeti akkasitti wanni inni dhaammatu diras hin jirtu yoo ka jiraatu taate keessattuu artii waan jedhamu tana gargaaruu dirqamaa isinirra jira uummanni kun hojii isaanii dhiisanii hojii teessan hojjetanii halkanii guyyaa wanni dhamaanii olii gaxoreeniif afaan Oromootii fi Oromoo tana mirgasii eeguudhaaf jecha hoggunni du'e harkatumne wanni boonyee hirdaata ganta keessa takaabaluu sireerra ciise jennee olii qabnu das nama hin jiru odoo inni sirbinis akkanuma ja'a sirbinis kadu'e emboyinaan ma awwaalama kajiruudhaan du'e dhabeeree nama kanaaf booyuu qabna ganama galgala jeemi eegatu emboyinaaf abbuma feeteef illee rarragasan san wal dhaadachuudha
gabajamaan Kadir Sayyeeti waliin dhaadachuudha. Eh. Kaduu eebbisangaa gangalchuun. Odoo akkas hin ta'in odoonni jiru ooma artii ta'e hundaa'u saba biraaf jina laalaa sabni biraa kilippii takka dalageeti makiinaan deema. Keenya immoo akkuma reeftan inni qarshii kudhan namni keessa kaasanii lafa deemu jira. Maali kuni heddumminaa kana bar gibira dilama wanni addunyaa kana gabbaree jiraachisaadhaa jira. Addunyaa kana gabbaruu guyyaa tokko artii gabbartan irra isinii wayya ture galata qabdanii. Saniifuu kanan dhaammadhaa. Sirba tokko Angola beeku. Waan uummanni laalu tana. Waan diraamaa dalagamu kana buusaa laala. Sirboota dalagamu buusaa laala. Mee ka biraatti hin gammadina. Mee afaan biraatti hin gammadina. Isiniin harka isinii afaan biraa buusee dalagu. Afaan biraa laaltan. Afaan biraa dhaggeeffattan. Diraamaa biraa dhaggeeffattan. Humaa isiniin godhu kun. Numaatu duwwala waala. Keenya kana gargaara. Keenya kana seenaa subscribe like share comment godhaa. Wal jajjabeessaa mee adeeroo sirba tokko kan namni hundi itti si beeku namni hundi itti si yaadatu. Qabime sirbi namni hoggas arke wayita hojii fi keessa hojiin ta'e guutuu bareedduudha garuu hojii maltana keessa kan namni hawwa sirba kana namni akkanaan callee qitte jeessa. Mee tokko irratti darbinaaf hojii jenna. Bitaa fi bitaa maanaa wajji jiraatu injiru gonkumaa herri murtee laatu ilmi namaa hundi iftahee jiraatu murteeffatu qaba hanga lubbuun jirtu dura rooraas dura ifuma ta'uudha qaba. Nama hirkachuu odoo hin ta'in saniif iftaa jiraadha gisee hundaa'u baatirii namaa ibsitanii nyaadhu jettanii baatirii namaan ibsina hogguma takka namni haasini ibsu isinis iftaa jiraadha illaa zalaalam namaan ergamina ergannoo namaan ta'ina boo goggogii hanquudha isinummaanis hoggu takka nama ta'a kalmaan isin dhaama ammoo artii teenya gargaara ijoollee magaalaa tana keessatti lakkana waa wanni godha jirtan mee waan isiniin gargaara hogguma takka mee usidoo bareeddu haa baratani mee usidoo akka jira kaanii haa baratani teenya kana xiqqisoo tana doon ta'in usidoo akka jira kaanii baratani namni awwaalimu mee gargaara waa humaa isin irraan fittu namni miliyoonni sadii yoo gargaare arra eessa jirra yoo himana gaara nu himaadhaa jirtan yoo hujiraan agarreemu kanaafuu gargaaraan isiniin jedha wayi waa tallee isinitti hin fakkaatin himaan keessanii gargaara bodantaan isin goote. Gargaarsi isaanii immoo kan irraa eeggannu nuti. Viidiyoo nuti gadhiifnu like share subscribe godhuudhaan hamilee nu jaara. Egalee ani amma maali ni beektaa kaayyoon tiyya adeero. Kaayyoon tiyya amma ijoollee biraa jira warra biraa. Warra ugaa warri alaa kun hoggaa dhufe bar magaalaa keessatti harkeetti rifadhee fi qarshii 200 kannee fi haja'an san warra akkatti rifadhee fi jimaa biteef ja'an sanirraa rabbi nan godhiniin durirraa rabbi kadhadha. Maali kaayyoon tiyya inshaallah. Waan babbareeddu jechuudha. Osoon isaanitti hin haajamne isaanitti wanni hin haajamu yoo jiraate like share sigale subscribe dalaguma tiyya support na godhu malee ani karoorri kiyya maali makiinaa ajaa'ibaa biyya tana keessa hoggaan akkan oofu way la rooraas la maashaallah mucaan bodhi ubatana kee makiinaa gubbaarra katabee kaa rooraas jechuudha rooraas irra katabee sa mucaa kana maaltu godhee makiinaa si fakka rabbi godheef akka jaasan san ta'uudha inshaallah namni har'a kadhatu qiyaamas numa kadhata namni kadhatu gaafa qiyaamaa fuula kana foon malee kaayyaa waan jiru wallahi sana lamman jira Allahu bada jira akkasiiti hojiilee qabnurra support nu godhaa viidiyoo chaanaala ammallee irra deebiin sinima chaanaalli adeeroo abbaa keenya Ibrosh Ahmad Ibrosh description jala isin jira commenti gama gubbaa isin jira seenaa subscriber kuma dhibbaangaa adaraa seera warri kumni dhibbaa fi shantamman na jala jiru kun seenaati kuma dhibbaangaa wanni xixiqqoon tun maqaa teenyaa mitiin isin jaa hedduun isin jaaladhaa bakka guddaan isinii qabaa naa jiraadhaa assalaamu alaikum